daawwattoota keenya akkam jirtu kan daawwataa jirtanii qophii abbaa misoomaati. Qophiin abbaa misoomaa walta'iinsa abbaa taayitaa dhaabbilee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi AMN Plus sagalee dhalootaa waliin ta'uudhaan kan simbiraan geenyu. Egaa qophii keenya har'aatiin dhaabbanni ijaarsaa fi dizaayinii akkasumas to'annoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee ijaarsa manneenii dizaayinii to'annoo irratti baay'inaan kan inni hojjetu. Nuti sigaa turtii keenya har'aatiin ijaarsa manneenii gara Afincoo Barriitti hojjetamaa jiru isin daawwachiisna. Turtii keenya kana keessatti hojjettoota ogeessotaa fi warreen kana keessatti hirmaatanii dubbisnee isin biraan geenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Ani Olbaanaa Xumuraati. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Egaa daawwattoota keenya dhaabbanni ijaarsaa dizaayinii fi to'annoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen waliiniiti kan isaan ijaaraatii jiranii injiinaroota bakka kanatti ijaarsisan akkasumas to'annoo isaa irratti xiyyeeffatanii hojjetanii turtiidha kan taasifnu. Ammallee hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'an affeerraa keenya nu faana bu'a. Ashama kam jirtu Nora Naguma Babaya Naga Kanabu Bayada Akkam Dhaabbanni ijaarsaa to'annoo fi dizaayinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojiiwwan ijaarsaa hedduu akkasumas dizaayinii gochuu to'annaa irratti baay'inaan kan isaan hojjetanii. Nutis immoo kana egaa uummanni keenya karaa foddaa AMN Plus sagalee dhalootaa isin daawwachaati kan jiru. Kanas immoo jala buunee hojjechaati kan jiru. Akkuma isin itti dadhabdanii hojjettanii mee sadarkaa maalirra jirtu maqaa keessanii fi gahee hojii keessan bakka kanarraa kan. Ani maqaan koo Durubsaa Nagaraanaan jedhani. Asitti saayitii kanatti PM dha. Nuti piroojeektii kana kan calqabne kana jala maree fugguunna. Erga waggaa calqabnu bilookiin lama furannee tanasii calqabne bilookiin kun lamaan tootaaleen isaa inni kun bilook huletti jedhama. Abbaa gamoo 20 walitti qabeeti. Mee akkasii deemnee haasaa deemni. Lafa keessa afur seenaa beezimentii afur qaba. Giraawundii qaba. Sanaa booda immoo asii olee gamoo 15 qaba. Kuni mana jireenyaa fi suuqiidhaaf tajaajila. Inni bilookii tokkoffaanis akkasuma abbaa beezimentii afurii fi gamoo immoo asii olee 16 qaba. Inni walitti 21 ta'a. Teeraasis irraa qaba. Kun lamaaniyyuu mana jireenyaa fi shooppii immoo suuqiidhaaf kan ta'udha. Daldalaaf kan ooludha. Tootaalii bilookiin lamaaniyyuu kutaa 464 qaba. Lamaan isaa jechuudha. Lamaan isaa. Inni tokko inni kun bichaanii gara 200 ol qaba. Inni sun gara 200 ol qaba. Tootaalii asittaan ijaaramaa jiru adda caala isaanii suuqii fi mana jireenyaati. Manni jireenyaa ijaaramu immoo abbaa kutaa 3 fi abbaa kutaa 2ti. More luxury kan ta'uu danda'uman. Amma bakki kunis immoo bakka giddugala jechuu hin dandeenya naannoo Piyaasa yookaan Birbirsa Goorootti kan inni ijaaramaati jiru. Manneen asitti ijaaramanis immoo manneen sadarkaan isaanii olkaa manneen istaandardii gaarii qabanii fi jireenyaaf illee bakkee mijatoodha. Sadarkaa maaliirra ga'eedha amma akka gaariirra waan jiru fakkaata. Amma gamoon isaa kun beezimentii arfaffaa yoonni filoorii sadaffaa guutaa jirra. Gadi kaanee maatii guunnee biimii guunnee sanaa booda vertikaal kolomis arga guunnee booda kana beezimentii slaabii isaa guutuuf jiru. Kuni beezimentii isa duraati nuuf lafa jira sana ol kaaseeti. Kun ilaallu kana booda kan nuuf iyyuu beezimentii isa lammaffaa sanaa booda ol beeta. Adda caalu kun maallaa sogogasii lafni jigu kana tiriitii gochuudhaaf nu fayyada kan jedhu sanarraa kaaneeti. Dura nuti lafa kana tiriitii godhannee kaane isa kaaneeti immoo sanaa booda ijaarsa manaatti galche. Kun amma mana jireenyaa leegjarii ta'e dhiyeessuu qofa otoo hin ta'in daandii kanarratti lafa kanarratti amma kan jiru kana mana kana sirriitti itti fayyadamuudhaaf uummataaf dhiyeessuudhaaf uummanni immoo gatii salphaadhaan amma dorgomee boroo bitatee soo carraarisa ga'ees itti fayyadamuudhaaf bakka gaariidha. Daldalaafis bakka gaariidha. Achirraan wanni hin jira. Duuba kanarra keesharee bakka manna zinaanyaan jira. Sun walitti hoggaa duuba kana jira. Asiinis daandiin jira. Suuqiinis asiin jira. Kanaafiyyuu daldalaasiinis karaa aspaaltis karaa duubaatis daldalaaf isin taachaa. Mana jireenyaatiif bakka tiraanspoortiitti yoo ta'e magaalaa gidduu waan ta'eef baay'ee gaariidha.
Dudduuba naani Adwaa paarkiitu jira. Dudduuba karaa giddugala kanattis immoo waajjirri kantiibaa jira kun giddu galeessa jechuun hin danda'ama. Abbootii warraa meeqa kan asirraati fayyadamuu danda'u? Mana jireenyaa taanaani 296 almost 300. Inni hafe immoo daldalaaf ta'a. Jalatti immoo kaar paarkingii wanni qaba. Tootaalii mana jireenyaatiif gara 300 kan ta'u jechuudha 296. Waajjirri keessan bakkeewwan hedduutti manneen ijaarsaa kana jalqabeeti kan jiru. Isa kana immoo ariitiidhaan kan isin hojjechaa jirtanii. Qulqullina irratti maal fakkaata? Murtii bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Waajjirri keenya baay'ee bakka baay'eetti ni ijaara. Jarjartinaanis baay'ee ijaara. Qulqullina garuu maal akka ta'e beektaa? Iyyeessa meeshaa fi kwaalitii wal bira qabneet ilaala. Nuti teestiin goosisnaa. Sibiila waggaa dhufu gosu teestii goosisnaa. Konkiriitis teestii goosisnaa. Kana biratti immoo nuun amma astuudha. Nu to'achaa jiru, nu hordofaa jiru astuu waan ta'eef deeyilii nu faana soolu. Nufu adda carraa akka carraa ta'eetu asii piroojeektii asii kana qaamni nu hordofni hin jiru. Waajjira kantiibaa irraa nu hordofu, haawusingii nu hordofaa, astuu nu hordofaa. Alaqoonni keenya irree injiinar Abdoomsaa galgalaaf ganama dhufu kana biratti xaanaanis dhufaa. Hundumtu dhufeetama manaajimentiin waajjira keenya argeetuma xinnaatti guyyaa 2-3 dhufanii to'atanii ilaalanii maarra keessan akka ala qabeenya meeshaa keenyas to'atanii deemuun kanaafiyyuu hordofii to'annaa fi qulqullina irratti godhamu baay'ee gaariidha. Baay'ee. Namoota baay'eetu as jira amma kunuu carraa guddaadha. Namni asiitii ogummaa isaatiin hojjetee akkasumas hojii guyyaa hojjetee kanarraa fayyadamaa muuxannoo sirraa argata. Hangam ta'a nama baay'eetu sochii gochaa jira as keessa. Asitti amma intarpiraayizii lama hirmaachisneerra. Warra sibiila hojjetu intarpiraayizii tokkodha. Isaan miinimumiitti guyyaatti nama 71-72 washi. Gaafa namni hin jiru dhamee nama 32 tola. Malee ammasumatti bakka bultii qopheessineerraa fi halkan isin hojjetu guyyaa isin hojjetu. Kanaafiyyuu isaan amma warra anaatsi immoo warri konkiriitii guutaniif warra foormoorkii hojjetanii immoo isaan amma akkuma ilaaltu kana hojjechaa jiru. Isaan amma yeroo darbe daataa nuti maaksamii qabnu nama 56. Anaatsi guutanina tootaalii amma guyyaatti asitti nama 100 walitti as bulan. Bulteen oficha as bulanii kan hojjetan. Bulaniituma kan hojjetan. Afreejii amanuutti guyyaatti nama jiruudhaa uumne irra kan jennu gara 112 amma daataa qabnu afreejii. Bakka kanarratti bakka kanatti. Kanaaf jiruun isaa akkas namni baay'ate malee ala barbaadamee deemuu hin danda'amu. Amma ji'a lamatti as geenye waggaa jennu wanni mitinna konkiriitiin amma maatii silaappii bichaa guunne 1270 meetira kubiidhaan. Sun waggaa ilaaltu baay'ee guddaadha baay'ee. Otoo iddoo biraatti deemtee mana 2-3 ijaaruu danda'a. Kanaaf jiruun sun daddafee akka deemuu fi humna namaa baay'eetu asirra oola. Keessatti magaalaa Finfinnee keessatti misooma koriidariitiin akkasuma ijaarsa irratti illee akkasuma waajjirri keessan illee daandiiwwan gubbaatti sheediiwwan hojjetaa ture kanneen daandii koriidarii irra jiranii inni suni muuxannoo ta'eera ijaarsota amma deemaa jiranii. Nuti amma deemnu torbaan kun bakka kanattis bulanii hojjetu taanaan sana keessa jiru jechuudha. Amma nuti baay'ee ogeessa yoo xinnaate ogeessa 5 qabna 5 keessaa nama 2 guyyaatti hin bula. Sagantaa baafanneet warri kaan immoo asii anaatsilis asuma bulaa warri firreeyyees asuma bula. Kana biratti warri nama eegan immoo eegdonni immoo 7 qabna. As keessa namni hundumtuu as hin bulaa. Amma bulu bichaa ta'uu hin ta'in nuti baay'ee hin hojjetu. Halkan hojjetan malee sa'aatii 24 hojjetan malee jiru kana siin ga'uu hin dandeenyu. Miinimamiin halkan rafan saa 9tti rafu. 12tti calqabu 11tti baaniit irbaata nyaatanii 12tti calqabu 8tti hojjetu. Guyyaa immoo noormaalii sa'aatiin kana gidduutti gubatu hin jiru jechuudha. Hin jiru waa tokko hin jiru. Innaa ijoolleen ogeessa isaas hin dhabaman. Mana rafiitis asumatti qopheessine irraa fi ogeessaafis warra hojjetu isaas hin jira. Hundumni sun akka irratti mana rafiitiiti asuma bulu asumatti hojjetu. Daqiiqaa rafan sa'a 4-5 bichaadha sana haalan hojjetu. Yeroo mamii keessatti ofirraati ijaarsa kan xumurtanii ofirraa kennitu. Amma karoora baafanneen akshin pilaanii baafanneen waggaa tokkoo fi ji'a 4 keessatti nas rakkabnaa inni argaa furanne amma adda caal bilookiin lammaffaa waan hin calqabneen malee inni kun haala kanaan oo deemne waggaa tokkoo fi ji'a 2 keessatti aktuaalii haala saganteessine sanaan faayinaalaasii goone finishiingii isaa hojjifannee nas rakkabnee karoora qabna. Haala waliigaltee keenyaatiin waggaa tokkoo fi ji'a nuti garuu to'achi hin ga'iin gabaabsinee hojjennee dafnee as rakkabna jenneeti muuxannoo galaan gurraarraa fudhannee waan qabnuuf achi bilookii 2 waan hojjenneef haala sanaan dafnee isa kanas overaandii goonanneet eegaa jiran. Sadarkaan kan amma galaan gurraatti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Sadarkaa maalirra ga'eedhaan sadarkaa kennuurraa sadarkaa xumura isaa irra gahaa jira? Nama finishiingii irra jiru isaan amma already finishiingii irra pilaastariingii fixanii finishiingii irra waan jiranii fi isaanaan dabarii gochuudhaaf qophii irra jiru isaan. Amma fiitingii fi ibsaa kana gaggaxxamuu manaamna kan ta'e malee faayinaalaayizii gochaa jiru isaan. Already pilaastariingii isaa manaamna fixaniiru qalamaa fi waan hafte fiitingii kana hojjechuu bichaadha malee sakaan fixaa.
hojii biraa dabalataa no kan baay'ee dhagaru achi keessa kaasuudhaaf tokko markaatoo miqxal taraa kan jira nama fuuqee gamoo 8 tokko finneerraa lama facalqabaa jirra maganaanyaatti waajjira bishaaniitii fi abbaa gamoo firii hojjechaa jirra iddoo baay'ee jira baay'ee isaan kun wanti nu dhangala'an yaala iddoo biraas qabna እንደገና ገዳም ሰፈሪስ ብሎክ ሰዲ ፍረንደራ ሰስ ኦልሬዲ ሰርቬይ ጎቻ ጅራ ሶይል ቴስት hojjechuudhaaf kaanis baay'eetu jiru. Dizaayinii to'annoo fi ijaarsi bakka tokkotti dhufuun ammam sin fayyade? Qaamni lamaanuu garagara kan jiru. Garuu waan barbaadu tokkoof daftee murtee argachuudhaaf konsaltingiinis dizaayinii kan godhu sun achi jiraannaani qaamni ijaarsu achi jiraannaan waliin mari'attee hojjechuudhaaf salphaadha. Qaama sana dhiyoodhumatti argatta. Kominikeeshiniis salphaadhumatti argatta malee amma wanni isaa qaamni isaa almost garagara. Kunis of dandeessochaa kunis of dandeessochaa waajjira tokko jalaa ta'u malee. Oo tokko ta'e immoo gaarii miti. Garuu lamaanuu fooniidha. Jiru irratti garuu furmaata argachuudhaaf atattamaa furmaata argachuudhaaf waan barbaadu tokko irratti baay'ee nama fayyada. Abbaa barbaadu sana wanta akkasii jira akkasina raawwadhu akkasina godhattee itti bilbiltee qaamaanis dhufee si raawwachuudhaafis waan gosuu waan si dhufuuf baay'ee nama fayyada. Baay'ee nu fayyada. Adda caalu sarveeyingii faana nuti hoggaan barbaadnu asitti waamna levelingii isaan furanna isaatti barbaadnu iddoo kanatti nu kun halkan irree waamni nuuf baay'ee sarveeroonni keenya naa dhufanii xammi konkiriitii hoggaa kun galgala faa waamna levelingii kana nuuf fudhaannaanina ogus isaan bakka daataa hunda iyyuu nu sassaaba kanaaf yoo nu baay'ee nama fayyada. Galatooma ulfaadhaa egaa guyyaa xumura isaa dhufneeti. Tochiin gaayinis deebi'aa nu laala. Ribaanii kun deebi'aa nu laala eebbifama. Ayyee galatooma. Eebbifama. Hojii waa baay'ee haasofne si maqaa kee wal barra. Maqaa Dassaalany Nagaraan jedhama. Asitti ijaaramnee kun hojii gurguddaa kana hojjechaa jirra. Maal irratti ijaaramtan? Elektirishaanii irratti ijaaramneerra. Elektirishaanii irratti ijaaramnee hojjechaa jirra amma. Hojii elektirishaanii kun tubboo kana kan isin galchitan? Tubboo kana galchaa jirra ammaa fi gana tubboo kana erga galchinee booda asitti kondiitiidhaaniina. Erga kondiitiidhaan inni booda armaataan akka inni tubboo kana hin daffanneef immoo caafii ishee irratti pilaastira goone akkas akkasittiinidha. Akkas akkasittiin hiineetu kanaa booda gamada keetti zaraggaana jechuudha. Kuni kan bishaanii moo kan ibsaa moo maaliif kan inni gargaaru? Kan ibsaati kun kan ibsaati. Kan ibsaati. Egaa carraa mootummaan nuumiin kana hojjechaa jirra jechuudha. Interpiraayizota sadiitu jira kana keessa anaatsonni jiru. Ferraayyoon jira. Ferraayyoo jechuun warra biratti kana anaxxafan jechuudha. Ferraayyoon immoo anaatsonni immoo kun hojjechaa jiru. Nuti immoo elektirishaana kana hojjechaa jirra jechuudha. Garaagara jechuudha. Gaheen hojii keessanii warri tubboo kana hidhuun jira, warri sibiila kana hojjetan jira, warri kana garee sadiitu jira jechuudha as keessa. Garee sadiitu jira. Garee gurguddaa sadiitu jira. Garaagara jechuudha hojiin keenya. Gannaa kana hojjechaa jirra. Carraa mootummaan nuumeetti fayyadamnee kana hojjechaa jirra jechuudha. Faraqa akkamiitiin hojjettu? Hundumti keessan guyyaa halkan sa'aatii boqonnaa Sa'aatii boqonnaa ammaaf sa'aatii 24 kan hojjetamaa jiru hojichi. Halkanis guyyaas hojjechaa jirra. Boqonnaan egaa ammaaf hin jiru. Dabareedhaan hojjechaa jirra. Gamoon kun hanga xumuramu jechuudha. Gamoon kun amma xumuramutti shiiftii lamaan kan hojjetamu. Sa'aatii amma sa'aatii 12 shiiftii tokko daarii warri galan immoo jiru. Warri halkan bulan isaan immoo shiiftii itti fufanii seenuu jechuudha. Kanaaf sa'aatii 24 hojjetamaa jira jechuudha. Muuxannoo gamee argatte asirraati moo kana dura hojiiwwan kana fakkaatan hojjetteetta? Kana dura hojiiwwan kana fakkaatan hojjenneerra garuu asitti immoo muuxannoo guddaa kan nuyi arganne sa'aatii irratti ispeeshaalii amma yeroo keenya seeraan itti fayyadamaa jirra jechuudha. Sa'aatii 24 gaafa hojjennu qarshiin nuti argannus carraa hojii uumuu irrattis wal qabatee ijoollota naannoo hojii dhabanii jiranis of jalatti ijaarree waan hojjechaa jirruu fi seesa kanaan wal qabatee waan guddaadha jechuudha carraan uumamee hojjechaa jirru. Ijoolleen nu jalatti hojjetanis waan jiraniif isaaniif carraa hojii uumneerraa jechuudha. Wajjin dhufna. Galatooma. Galatooma. Dizaayinii adda addaa hojjenneerra. Dizaayinii like
dizaayinoota manneen adda addaa, dizaayinoota biriijii, dizaayinoota even interior sinimaa dizaayinii qofa illee hojjennee irra sirriitti bal'inaan. Isaan alatti immoo gorsaalee adda addaa isaan akka hospitaalaa, manneenii fi waan adda addaa irratti gorsaadhaanis deemnee hojjenneerra karoora keenyaan jechuudha. Kanaaf immoo ijaarsaan akka intarpiraayiziitti baay'ee bal'inaan daandii irratti, biriijii irratti, yaa'u daandii hojii wal qabataa, manneen irratti fi biiroo misoomaa adda addaa irratti hirmaataa jirra. Bal'inaan hirmaataa jirra. Kanaaf karoora keenya kanneen irraan galmaan gahaa jirra jennee abdanna. Kan bira kanaa almost kan waggaa gaafa gamaggamaa mulaalla garuu galmaan geenyeerra. Guyyaa galgalaaf nu barbaachisu sirriitti qopheessina. Guyyaa jechuudha. Isa booda galgala aduun isin jiru waan namatti tolu galgala hojjenna. Kana mul'amu galgala keessa sirriitti hojjetama. Tokkoffaa tiim ispiriitiin sarveer tiimii jira. Garee kaadii jira. Garee arkiteekcharaa jira. Garee elektirikaalaa jira. Garee saanitarii jira. Tiimiin kun tiimii ispiriitii tokko ta'uudhaan akkaataa istaandaardii kaa'amesaniin bifa saniin istaandaardii gaditti kan hojjetamaa ture. Almost 724 haala ja'amuun halkanii guyyaa hojjetaa ture jechuudha tiimiin kun. Muuxannoo kanaanis sirriitti osoo hin ta'in qabna ture. Garuu amma kana hojii kanarraan hojii baay'ee muuxannoo gaarii waan baay'ee argachaa jiru. Ijoollee bakka garaagaraa gara ijoollee 70 gara 80 jira. Isaan finneet kun hojjechaa jira baay'inaan. Ijoolleen baay'ee muuxannoo gaarii argachaa jiru. በፍጥነት እየሰራን ነው። እስካሁን ባለው ጥሩ እየሄደ ነው። በቅርቡ ብዙ ደረጃ እንደርሳለን ብለን እናስባለን። Ariitiidhaan hojjechaa jirra. Sadarkaa isaa wayyeessaa deemaa jirra. Dhaabbata nu hojjechiisu waliinis wal hubannaan hojjenna. Meeshaalee ijaarsaas yeroodhaan nu dhiyeessu. Carraan hojiis nu uumameera. Bakka biraattis hojjechaa turre. Garuu kun ammoo bal'inaan akka hojjennu haala nuuf mijeesseera. Akkuma kanatti yoo itti fufne nutillee ni guddanna jennee yaadna. በትልቅ ስራ ሲሆን እኛም የስራ እድላችን ጥሩ ነው። ጥሩ እየሰራን ነው እግዚአብሔር ይመስገን። በዚሁ እንቀጥላለን እናድጋለን ብለን እናስባለን። Performaansii keenya xiqqoo oomisha adda addaa irratti xiqqoo dubbatu jalaa feera. Isaan amma bal'inaan itti deemaa jirra actually. Isaan performaansii keenya pilaan goonee wajjin xiqqoo ishii dubbatti waan jedhu jira. Garuu pilaanii keenya wajjin almost oluma madaalaa deemaa jira. Akka sektara kaanitti bal'inaan kan itti hin deemne waan ta'eefidha. Amma shaggaadha kunoo sibiilli seeroodhaan nuuf galaa jira. Yoo achi wanti galuu addaan nu cituu baate shaggaatti galataanaan wanti ni xumurama rakkoon qabu kun. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu danda'a. Garuu mi'a achi galuu wasaanii achi nuuf galaa jira ammoona. Achi sirriitti nuuf galataanaan asitti hin dhuma rakkoon qabu. Nu akka enterpiraayisii konistirakshin diizaayinii fi gorsaatti karoora qabanne almost galmaan geenyeera almost. Hojiin keenya galma keera. ቦስ ፐርፎርማንስ ከኛ galmaan geenyeera inni abdanna. በሰባቱም ቀን 24 ሰዓት መስራት ማለትና ይሄንን እኛም ተግባራዊ ያደረግን ሌሊት መስራት ቀን መስራት ስራውን በፍጥነት መስራት የሚለው ላይ እኛም እናምናለን። በዛው ደረጃ እኛም እየሰራን እንገኛለን። Guyyoota torbanuu sa'aatii 24 hojjenna. Kun ammoo amaloota hojii keenyaa kan duraanii jijjiireera. Hojii ijaarsa biyya keenyaa sadarkaa tokko ol guddisa. Muuxannoo sirraa arganna. Waggaa 3tti xumuramuu kan malu walakkaan akka xiqqaatu taasisa. 11 ሰዓት የሚሰራውን በእጥፍ ማሳደግ ማለት ነውና ይሄ ደግሞ 3 ዓመት የነበረውን 1 ዓመት ተኩል እንዲያልቅ ያግዛልና ይሄ በጣም ጥሩ ልምድ ነው። ጉረራ ዲዛይን መታኬቲ ቲንካቴ yogamoon ijaarame wanni je kuni filatamaadha. Haa ta'u garuu ammoo lafoota qabnu kanaa fi haara yeroo qabnu kana efficiently itti fayyadamuudhaaf maintain gootee lafa gartee duraan idle ta'ee tajaajila osoo kanneen ta'aa jiru kana active gootee maintain gootee haga gartee gamoon bakka saniif barbaachisuu fi akkaataa standardii ta'u sun ijaaramutti iddoo san active godhuudhaaf maintain godhuunis lafa gartee under utilize taate kana utilize godhuudhaaf sadarkaa itti aanutti filatamaadha jechuudha. Torbee tokko an ture gidduudhaan guyyaa qidaamee yookiin guyyaa sanbataan deema hojjarraa deebi'ee dhufa. Warra ijoolleen deeman jiru amma yeroo isaan dhufan immoo keessaa ijoolleen filatamanii deemu akkasitti wal jijjiirraa hojjenna. Malee ijoollee baay'ee jira muluun gaafuma tokko yoo deeman taanaan hojiin asitti dhaabachuu danda'a. Sun akka hin taaneef ijoollee gimmaasha ergineet faragaadhaan akkasitti geggeessine hangara manaan deemuu barbaadu hin deema amma na galee deebi'ee immoo dhufee asitti hojjechuu danda'a. Garee diizaayinaatiin, garee konistiraakshiniitiin, garee maashinariitiin
qophoofnee karoora keenya kan karoora gabaabaa waggaa 5 keessatti hojjechuudhaaf gahee san bahuudhaaf dhibbarraan dhibbatti adeemsi keenya qophaa'eeti eegaa jira. Ammallee kana muuxannoo kan dura qabuun dhimma kana sirriitti akka bahu abdii keenya jechuudha. Piroojeektii dhaabbilee abbaa taayitaa kana jala jira waliin fakkeenyaaf Trade Corporation wajjin piroojeektii konistirakshinii tokko hojjetaafii jira. Sayin alas kanama faarmaasiidhaaf isa yeroo darbe ERP irratti implementi godhanii itti hojjetan jiitu tokkos hojjenneefii jira. Sayin alas immoo egzibishiniidhaafis diizaayinii ofiisii diizaayinii gooneefii kenneefii jira. Bu'uuraalee adda addaa even abbuma taayitaa kanaaf iyyuu ofiis interior diizaayinii fi konistirakshinii isaanii hojjenneefii jira. Kana waliin hojjetaa jirra jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa turtii nuti asitti taasisnu hin xumurree mee amma immoo gara markaatoo qixaltaraatti deemneeti hojjettootaa fi ogeessota naannoo kanatti hojjetanii muuxannoo argatan kanarraas immoo ittiin jiraatan faana turtiidha kan taasifnu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana taasisaniin jenna ammallee nu hordofaa. Galatoo mulfaadhu amma gara markaatoo qixaltaraa bakka jedhamutti argamneeti kan jirru mee haala naannoo kanatti hojjetamaa jiru nutti himi. ፕሮጀክቱ የቅጠልተራ +7 አፓርታማ ፕሮጀክት ነው። Piroojeektiin kun piroojeektii appaartaamaa abbaa darbii torbaa qixaltaraatti hojjetamaa jirudha. Piroojeektiin kun eebla 10 irraa eegalee yeroo ammaa hojiin ijaarsa isaa xumuramee sadarkaa xumuraarra ga'ee jira. Sarara elektirikii diriirsuu fi halluu dibuu jalqabnee jirra. የልስንና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች የሳኒተሪ መስመር ዝርጋታዎችና የፊኒሽንግ ጂፕሰም ስራ ለመጀመር ያሉት ስራዎች በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። hojiin keessattuu naannoo ijaarsaa to'annoo diizaayinii dhaabbata keessa hin hojjetuuni ji'oota muraasa gidduutti akkasittiin dhaabbata dorgomaa ta'eeti kan inni hojjetaati jiru. Asitti immoo ji'oota muraasa gidduutti waajjirri kun akka gamoon kun akka hojjetamu kan inni taasiseeti jiru. Dhaabbata dorgomaa kana taasisuudhaaf immoo egaa ogeessonni achi keessa jiran hojjettoonni akkasumas immoo qindoominni naannoo kana jiru gaarii akka ta'e namatti agarsiisa. ፕሮጀክቱ ያው መጀመሪያም በከንቲባ ጽሕፈት ቤት አቅጣጫ በተሰጠው መሰረት በ3 ወር እና ለአዲስ ዓመት ነዋሪዎችን ለማስገባት በሚል የአጭር ጊዜ Piroojeektiin kun waajjira kantiibaa fi hooggantoota olaanoon kan hordofamu waggaa haaraatti warreen abbaa carraa akka keessatti dabarsaniif ariitii fi qulqullinaan hojjetamaa jira. Karoora 24 torba hordofuun dabaree sadiin kan hojjetamudha. Hooggantoonni keenya hundi dhimma ijoo hojii isaanii godhatanii halkanii fi guyyaa hordofu. Akkaataa karooraatiinis hojjetamee wal harkaa fuudhinsi dhiyootti ni taasifama. በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሙሉ እንትኑን ተግባራዊ እያደረግን በመምጣታችን እዚህ ልንደርስ ችለናል። በእቅዳችን መሰረት እየሄድን እንገኛለን። ስለዚህ ክትትል ስላለና ትኩረት ተሰጥቶ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እየተሰራ በመገኘት ሞጂኒ ናኖ ከነ ከየት hojjetamaa jiru ariitiidhaan kan inni hojjetamaa jiru haalli qulqullina isaa irratti akkamitti xiyyeeffatanii hojjetu yeroo ariitiidhaan hojjetamu qulqullummaa irratti rakkoo fiduu hin danda'u. ጥራቱን ጠብቆ በፍጥነት በዲዛይኑ መሰረት ነው መሰራት ያለበት። ኳሊቲ ምንም ኮምፕሮማይዝ አይደረግም። ኳሊቲው አሁን እኛ እንዲፈጥን ያደረገ ኳሊቲ በመቀነስ ሳይሆን ኳሊቲውን ጠብቆ qulqullina isaa eeggatee ariitiin hojjetamaa jira. Akkuma saxaxarra taa'een lafarra bu'aa jira. Hojicha ariifachiisuuf teekinooloojii haaraa fayyadamuun keemikaala qoorsuus ni fayyadamna. Sochiin tokkoyyuu addaan hin citu. Warreen gorsaa hordoffii cimaa taasisu. Kanaaf qulqullina olaanaan hojjetama. 24 ሰዓት ተጠቅመን ስለምንሰራ ነው እንጂ ጥራቱ እንደምታየው ነው። ምንም የኢንጂነሪንግ እንትኑን የዲዛይኑን እና የስፔኩን ያሟላ ነው። አማካሪም በቅርብ ክትትል እያደረገ ኢንስፔክት እያደረገ ስለሆነ የሚሰራው የጥራት ችግር የለውም። hojiin kun amma egaa sadarkaa kanarra ga'eera kan inni jiru
ji'a meeqa keessatti yookaanis immoo sadarkaa xumuraarra ga'ee kan inni uummataa fi dabarfamu ji'oota muraasa ji'oota meeqa keessatti uummata biraan ga'uu danda'ama? እስከ ነሐሴ 10 ለማስረከብ ነው እየሰራን ያለው። Egaa hojiin kun akka karoora qabametti xumurree wal harkaa fuudhinsa ni taasifna jennee abdanne sana dursinee xumuruuf yaalii gochaa jirra. እስከ ነሐሴ 10 ለማስረከብ ነው እየሰራን ያለነው። Hojjetaa meeqatu as keessa jira? Mana namni naannoo kana baay'inaan sosocho'aati kan inni jiru. Namoota hedduudhaaf carraa hojii akka uume muuxannoo akka irraa argatan homaa shakkii hin qabnu hangam ta'u jettee yaadda? ከባለሙያ ጀምሮ የተሟላ ባለሙያ አለ እዚህ። ከዛ ውጭ ስኪል ሊሆኑ አናጺ ግንበኛ hojjetaa gadiirraa kaasee hanga olitti sochii kana keessatti yoo xiqqaate namoota tilmaamaan hanga 70 ta'antu hojjeta. Akkasumas hojjetaa oolmaa guyyaas hedduu hammateera. ሌበር የሚያስፈልገው ከሆነ በዛ እጥፍ ልክ እያስተናገድን ነው እስካሁን ከጀመርነ ጊዜ እስካሁን የመጣ ነውና በድምር በጣም ብዙ ነው። Egaa daawwattoota keenya turtii keenya dhaabbata ijaarsaa fi diizaayinii akkasumas to'annoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin taasifne gara xumuraatti finneerra. Egaa turtii asitti taasifneenii keessattuu ijaarsawwan manneenii yeroo ammaa kana ariitiidhaan kan isaan hojjetamaa jiranii ariitii akkasumas immoo qulqullina xiyyeeffachuudhaan kan isaan hojjetani. Egaa asirraati muuxannoo akka argattan barnoota akka argattan homaa shakkii hin qabnu. Yeroo biraa sagantaa biraatii walitti deebina. Norbaana xumuraan ture koora bulaa deemana.